Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin qaqqabu. Haadallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo kanarra baay'een ture ji'ata muraasa booda hadda kunoo qabadhee isinii deebi'ee jira. Tana dura garuu wantootuma biyya Arabaa keessatti rakkoo mana mudate kan isin biraan gahaa ture. Garuu ijoolleen keessanis ta'ee as jalatti koomentii jalatti gaafii waan gaggaafattanii gaafii sanii furmaata kan isinii ta'a jedhee qaadda qabadhee isinii deebi'ee jira. Innis waa'ee rifeensa irratti jechuudha. Viidiyoo tan haga dhumaa yoo hordoftan waa hedduu irraa hubattanii gara viidiyoo osoo hin tarree dura garuu warroonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftanii seenaa isiniin jennee jira. Sabskiraayib gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalama. Akkasuma wantoota gara garaa isin biraan gahaa jechuudha. Seenaatu wanta isin barsiisan qofa kan inni isin biraan gahu. Kanaaf gara maatii keenyatti dabalama. Akkasuma viidiyoo teenya laayik sheer gochuudhaan koomentii jalattis yaada qabdan gaafii qabdan nu barreessaa hin fudhannaa isinii deebisna gaafillee. Viidiyoon kee adda qabadhee isinii deebi'ee waa'ee rifeensaa irratti jechuudha. Waa'ee rifeensaa irratti tanaan dura viidiyoo baay'een isinii hojjedheen ture jechuudha. Wantoota gara garaa kaasee isinii hojjedhee fuula irratti baay'inaan osoo hin taane daran waa'ee rifeensaa irratti baay'inaan isinii hojjedheen ture. Garuu amma viidiyoo duraanis ilaaltanii warroonni ammas gaafii na gaafattaniif tokko furmaata taa'ee haadallee qabadhee isinii deebi'ee jira jechuudha. Viidiyoo isinitti hin dheeressu. Viidiyoon dheeratee gabaabbatee sun irraa hubattan waan xiqqoodha jechuudha. Waan xiqqoo qabxii isinii ta'a jedhu kana isinii kaasu jechuudha. Ishi rifeensa keessan wantoota gara garaa irraa isin jala hadaga'uu danda'a. Isin jala miidhamuu danda'a. Qilleensa ta'a, nyaata irraa yoo ta'a, bishaan irraa ta'a, wantoota gara garaa irraa keessattuu jireenya biyya ormaa kana wal qabate wantoota gara garaa irraa rifeensa keessan amalatti wallaaltan jechuudha. Kiyyaayyuu kan jettan dirasii ni geessan yoo akka kiyyaa jechuudha. Kanaaf isaaf furmaata ta'a. Rifeensa keessa kan isin irra caccabu, kan isin irra bubuqqa'u, akkasuma yaa'u immoo jajjabaatu. Isin lallaafuu didee jajjabaatuuf wantoota furmaata ta'a jedhan qabxiilee ijoo qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoo tana haga dhumaatti hordofaa. Garuu laayik godhaa nu gammachiisa. Isin jaalannaa isiniin jenna. Tokkoffaa irratti wanti isin barbaachisu urgoo yookaan labnee isa jedhamu san ni beektanii. Biyya kanatti immoo maal jedhama? Labnee jedhama biyya kanatti. Biyya Saawudii Arabiyaatti immoo zibaadii jedhama natti fakkaate. Urgoodhaan beekna jechuudha. Urgoo kana isa fal'aana 4 fi killee 2 erga walitti mix gootanii rifeensa keessan killee yeroo jedhu adii sanitti maktanii booda ishee keessaa qofa san kan fayyadamtan jechuudha. Erga kanneen lama walitti dabaltanii sirriitti wal maksistanii wal fudhachistanii rifeensa keessan erga dibattanii sa'aatii 2 ofirra tursistanii rifeensa keessan bishaan lasiidhaan dhiqachuu osoo erga dhiqattanii osoo bishaan sun gugee rifeensa keessan irraa hin dhumin wantoota fayyadamtan qibaatii fayyadamtan kanneen akka kookinaatii olaayif ooyilii ta'uu danda'a zayinitii ta'uu danda'a wantoota kana dibachuudha. Inni furmaata isinii taa'ee baay'een yaada jechuudha. Isa lammaffaa irratti muuzii fi urgoo ammallee muuzii fi urgoo muuzii yeroo jedhu muuzii sirriitti bilchaate fuutanii adii isaa keessaa kana erga irraa baastanii sirriitti urgoo fi muuzii kana sirriitti erga wal fudhachistanii rifeensa keessan ni dibattan jechuudha. Muuziin kophaa isaatiittuu tanaan durayyuu muuzii miti qola muuziin faayidaa inni qabu qabxiilee 7 isinii kaasee isinitti himeen jira. Isarratti dabalataan garuu muuziin kophaa isaatiittuu rifeensaaf baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu rifeensa keessaniif baay'ee gahee olaanaa qaba. Urgoo fi muuzii kana erga walitti dabaltanii sirriitti wal fudhachistanii rifeensa keessanirra sa'aatii 2 haga 3 ofirra tursistanii laasiidhaan shifin gootanii hiitan. Ofirra tursistanii dhiqachuudha. Sanbooda ammas akkuma isiniin jedhu rifeensi keessan osoo bishaan hin fixatin osoo hin guggugin jechuudha. Wantoota fayyadamtan qibaatiidhaan jechuudha fayyadamu. Isa sadaffaa irratti anoveeraa kanallee tanaan dura isinii hojjedheen jira viidiyoo tokko irratti jechuudha. Isinii hojjedheen jira anoveeraan rifeensa dheeressuu fi laaffisuuf gahee guddaa qabu jechuudha. Kanaaf haadhallee isiniifan kaasa qabxillee kana anoveeraa fi isa kan amma isinii jedhu urgoo kana jechuudha walitti dabaltanii walitti akka baay'ina rifeensa keessaniitti walitti dabaltan jechuudha. Fakkeenyaaf urgoo
fal'aana afurii fi isa kana kan keessa baastan kana haga fal'aana afurii erga sirriitti walitti mixture gootanii rifeensa keessan dibattanii haga barbaadoo isinirra ture waan takka rakkoo isinirra hin ga'u jechuudha. Anuuveeraan ofii isaatiifuu rifeensa qofaa miti qaama keessan hundaaf baay'ee qorsa yookaan mootiyyuu dawaa guddaadha. Kanaaf isa kana erga walitti maytanii rifeensa keessan haga barbaadan sa'aatii 3 sanii ol ofirra tursistanii dhiqachuudha. Rifeensa keessan bishaan lasiidhaan dhiqachuudha. Oo'aadhaan miti qorraa mala badaa miti dhiqachuudha jechuudha. Rifeensa keessan erga osoo bishaan isinirraa hin dhumne qibaatota mana keessatti fayyadamtan kanneen akka olive oil ta'uu danda'a, coconut ta'uu danda'a, avocado ta'uu danda'a, wantoota garaagaraa ta'uu danda'a itti fayyadamtanii